Daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Sababa lolli Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun gaaga'amni namoomaa guddaan mudateera jedhe Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa. Koreen Fannoo Diimaa Idil Addunyaa lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru uummatarraan gidiraa ulfaataa dhaqqabsiisaa jira jedheera. Koreen kun ibsaa adoolessa gaafa 31 bara 2025 baaseen lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru lammiilee irratti rakkoo hamaa fidaa jira jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti lolli deemaa jiru lubbuu namoota nagaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira ka jedhe korichi. Lolli sun jiraattonni tajaajila fayyaa fi bu'uuraa biroo argachuuf naannicha keessaa akka sochoone balaa guddaa itti uumuu ibseera. Walibdeen Oromiyaa keessatti adeemaa jiru hawaasa hedduu irratti keessumaa kanneen baadiyyaa fagoo jiran irratti miidhaa guddaa geessaa jiraachuu waldichi ibseera. Rakkoo jiruuf qaamoleen hunduu xiyyeeffannaa laachuu dhabuu kan ibse Koreen Fannoo Diimaa Idil Addunyaa haala lola jiru kanaan namoonni hedduun ajjeefamuu fi gargaarsi alarraa isaan dhaqqabus murtaa'aa ta'uu adda baaseera. Dhaabbanni kun godina Wallagga Lixaa ganda Armaa Gunfii jedhamu keessatti dubartii ulfaa hordoffiidhaaf dabaree eeggattu dubbisee haala jiruu irraa hubatuun kenniinsi tajaajila fayyaa naannicha keessatti hagam akka sadarkaa hamaarra gaheeru hubadheera jechuun ibseera. Koreen Fannoo Diimaa Idil Addunyaa naannolee waraanaan miidhaman kana keessatti keessumaa wal'aansa haadholii ulfaa fi daa'immanii irratti xiyyeeffachuun tajaajilli akka itti fufu taasisuu hubachiisee deeggarsa kennaa jiruunis guyyaatti namoota 100 wal'aansa akka argatan taasisuuf ibseera. Oromiyaa bakkoota adda addaatti hidhattoonni faannoo keessa socho'an kanneen akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Shawaa dhihaatti rakkoon hawaasa keessa jiru hamaa ta'uu kana dura isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamu ture. Qabxiin qormaataa barattoota kutaa 6ffaa kan Oromiyaa ifoome. Qabxiin qormaataa xumura barnoota sadarkaa tokkoffaa kan kutaa 6ffaa bara 2017 akka lakkoofsa Giiziitti kan Oromiyaa ifoomeera. Biiroon Barnoota Oromiyaa akka ibsetti bara barnoota 2017 barattoota qormaata naannoo kutaa 6ffaa fudhatan 500,000 fi 37,000 fi 848 keessaa dhibbeentaan 85 qabxii 6 gara kutaa itti aanutti darbaniiru. Barattoonni qabxii isaanii karaa marsaariitii Biiroo Barnoota Oromiyaatiin ilaallachuu akka danda'an biirichi ibseera. Murtoo manni maree naannoo Somaalee dhiyeenya dabarsee heera maleessaa fi kan waraana kaasudha jedhe paartiin Uummata Affaar. Paartiin Uummata Affaar mana maree bulchiinsa naannoo Somaalee dhiyeenya walgahee murtoo inni kenne kan heera biyyaa cabsu uummataa fi uummata jidduutti lola kan kaasu akkasumas amala weerartummaadha jechuun cimsee balaaleffateera. Paartichi ibsa kamisa kaleessaa adoolessa 31 bara 2025 baaseen akka jedhetti manni maree naannoo Somaalee haaraa godinoota 4 fi aanaalee 14 hundeessuuf kan raggaasise waan dhugaa fi qorannoo irratti hundoofne heera mootummaa kan cabse lola kan kaasuu fi uummattoota jidduutti wal dhabdee dhalchuudhaa dhiiga dhangalaasisuudha jechuun abaareera. Waggaa 6 durasii manni maree naannichaa murtoo jallataa wal fakkaatu dabarseen Uummata Affaar wajjin dhiiga dhangalaasisuu kan yaadachiise paartichi murtoon amma dabree suni waan fudhatama hin qabneef irra deebi'amee akka ilaalamuuf gaafateera. Paartiin Uummata Affaar murtoo sana erga gadi fageenyaan qoradheera jedhee booda ejjennoo qabxii 4 qabu lafa kaa'eeraa jedhe. Innis gaaffii wal fakkaataa yoo jiraate dhaggeeffachuuf kan hundeeffame Komishinii Marii Biyyaalessaa bara hojii isaa xumuraa wayita jiru kanatti manni maree naannoo Somaalee kan murteesse suni birmadummaa naannoo Affaar kan cabsudha. Akka biyyaatti nagaa waaraa buusuuf wayita xaaramaa jirutti murtoo jallataa akkasii murteessuun lola biraa labsuudha. Jaarsummaa ministeera nageenyaan nagaan uummata Somaaleef Affaar jidduutti yeroof argame deebii akka boora'u kan godhu waliigaltee nagaa sanas kan cabsudha. Muddama gaanfa Afrikaa fi sulula bahaa keessa jiruttis dabalamee murtoon akkasii nageenyaa fi tokkummaa biyyaa balaarra kan buusudha jedheera. Kanaaf naannoo Somaalee murtoo dabaa sana kaasee adeemsa seeraa hordofuu qaba. Mootummaan federaalaa fi qaamonni nageenyaa dubbiin kun osoo humnaan ala hin baane hatattamaan
walakkaa seenee dhimmicha seera qabsiisuu jechuun paartichi ibsa isaa keessatti gaafateera. Caffeen naannoo Somaalee walgahii isaa idilee saglaffaa dhiyeenya taa'ee ture irratti gaafa guyyaa lammaffaa haaraa naannolee afurii fi aanota 14 of jalatti hundeessuuf murteessee ture. Isarrattidha Affaar keessa dheekkamsaa fi mormiin kan itti ka'e. Oromiyaa keessattis daangaa keenya seeraan ala fudhachuuf jechuun Boorana keessatti hiriira mormii cimaa itti fufinsaan kaasaa jira. Itti aanaan Komishinii Turizimii Oromiyaa kaleessa balaa konkolaataan du'anii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwateera. Obbo Daawud Muummee Alii itti aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa turani. Kaleessa ganama Adaamaatti biqiltuu dhaabaa oolanii osoo deebi'aa jiraniitii balaa konkolaataatiin akka du'an biirichi ibsa gadda baaseen beeksiseera. Obbo Daawud Muummee kaleessa ganama gara sa'a 3tti biqiltuu dhaabanii karaa shaffisaa Adaamaarraa gara Finfinneetti osoo deebi'aa jiraniitii gololleen konkolaataa isaanii irraa bannaan konkolaataan sun garagaltee lubbuun isaanii galaafatte. Konkolaataa sana keessaa konkolaachisaa dabalatee namoonni 5 turani. Isaan keessaa warri kaan madaa'anii Obbo Daawudtu du'e. Biiroon Komishinii Turizimii Oromiyaa Daayiriktarri Kominikeeshinii Obbo Habiib Mahammed akka jedhanitti warri madaa'an sun hundi hospitaala Riferaalaa Bishooftuu fi manneen yaalaa Finfinnee keessatti wal'aanamaa jiru. Obbo Daawud Muummee gara Komishinii Turizimii Oromiyaa osoo hin dhaqiin dura abbaa taayitaa eegumsa bineensota Itoophiyaatti hoogganaa ta'anii hojjetaa nama turanidha. Sirni awwaalcha isaanii har'a waaree booda magaalaa Finfinnee kolfeetti bakka maatii firoota waayillanii fi hiriyoota jaallattoonni isaanii argamanitti raawwatameera. Obbo Daawud mana dhaabanii abbaa ijoollee 4 turani. Maatii fi waayillan isaaniif jajjabina hawwineerra. Ministeerri Haajaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon gita isaanii kan Masrii waliin dhimma fayyadama qabeenya bishaanii Masrii fi nageenya irratti mari'atan. Ministeerri Haajaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo ministeera dhimma alaa Masrii Badir Abdellaati waliin dhimmoota bishaanii nageenyaa fi carraaqii jiddugaleessaatti nagaa buusuuf taasifamaa jiru irratti mari'achuu isaanii White House beeksiseera. Akka ministeerri Haajaa Ameerikaa ibsetti shoora Masriin olmaa namoonni Hamaasiin butamanii uguramanii turan akka lakkifamaniif taphatteef Badir Abdellaati galateeffatanii jiru. Dabalataanis ministeeronni Haajaa biyyoota lamanii kunneen akkaataa itti bulchiinsi Sudaan amma gara mootummaa uummataatti darbullee mari'achuu isaanii ibsameera. Ministeerri Haajaa Masrii toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti akka ibsaniin waliin dubbiin bu'aa qabeessa Maarko Ruubiyoo waliin taasifne dhimmoota walitti dhufeenya waloo cimsuu, rakkoo nageenya jiddugaleessaa fi dhimma fayyadama bishaanii Masrii nageenya isaa mirkaneessuu kan hammatudha jedhan. Walgahii ministeerota lameenii wayita dhiyeessii gargaarsa namooma Gaazaaf darbu uggura Israa'eliin qisaasamni isa mudatee jiruu fi Filisxeemonni rakkoo keessa jiran keessatti kan gaggeeffamedha. Israa'el erga taateen Onkoloolessa 7 bara 2023 ishee mudatee as tarkaanfii deebii hamaa jedhamee fudhataa jirtuun lammiilee Filisxeemotaa 60,000 fi 200 du'uu gabaafameera. Irra caalaan Filisxeemota du'an kanaas daa'immaniif dubartoota yoo ta'an haleellaa boombii Israa'el raawwataa jirtuun manneenii fi akkasumas lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan daran ga'eera. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isinii jenna.